Nasida Simana Akinuresa, donde Sakata Nasida Simana, Allahu Akbar. Nasida Simana, فليتوكل فالقوى ومغفرة. الله أكبر الله أكبر. أبانا وقت يوم تسمع كيسي والله يجيك يا سيدي وانت قد عبدني. أكيد رجل عامل كيسي من هي أساسا بيجي تناقلكم والله يجي أساسا تناقلكم. أكيد تيجي Faites lagi kalau masang kita. Kalau mana sah? Woi warab juno. Nama lagi nama di sana. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة الجنة وأهل الدنيا في الدنيا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جل ربي حنا ويانا راهوني Bana muni sidis halama halika
الله أكبر الله أكبر تكبير 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 الله أكبر سجنتان تيجي أمورا ويسيتي سجنتان لما قفاتوا المغرب إن شاء الله نمو تمرا ويسيتي أما دبري خمالتي دراما الدراما والغافد الدراما يالتا مالي يالتا ما درجي من أقول بعدين بودي لله من كريا درامي أشي دبلا من كريا دبلا وانا كريا درامي أوزان سيدي من كريا دبلا من با دبلا من كريا نبتدي دراما كمالي سيدان أكثر سانا جوالي كله درامي أكثر جتا سجنتا ودراما كوتا أشين جتا أما يرى تان حدودي وبلدي بيجا تان حدودي هي سيدو رحمة محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبلدي بيجا والله سيد بلد سيدنا أمة صادم بلاد خامس سجن سبق كوكا شانجا मेरा भी मैं पहले सलात सलाम दुनिया अजीज मनाई उमर उकाशा तुम्हें नबी रब्बी दिन अलैहि सलात सलाम या नबी रब्बी दिन उम्मत मना है इस आकार से लोगों ये जेन आकाशिक नबी रब्बी दुआ करते भी उकाशा उमर बनते से किया क्या करोगे क्या थी शेख है या नबी रब्बी अलैहि सलात सलाम यानी लोगों ने ना सबक कोका शाजे सिदावर को दे खरीफो मगोद जरूर संकेत फिर सिदावर के जेवले इप्पल हमारे किसना फिदा और भी दूर आगे कबरी आगे सरी आकर जैसा पहले किया मैं सगंता और दूधी और पहले की दिया रामा मोहम्मद हल तसबदल मशकूर और मौजूद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या अव्वल खदीजा या अव्वल का आयशा जमाना का फातिमा इसी नगर का गाड़ी तना अल्लाह अकबर Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyama harkafune dhaggeeffattoota fi daawwattoonni keenya kanneen sagantaa Ansaaruddin daawwattan nagaan keenya bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabachaa amma dabareen kan qabdu ammaatiif qabannee isinitti dhiyaannee daamnu. Anta oduu isinii himtuuf Rahmaa Muhammad Amuda Footodum guyyaa irraa muhaadaraan garee Ansaaruddin bifa ho'aa ta'een guyyaa irraa muhaadaraan garee Ansaaruddin bifa ho'aa ta'een haflaa godhachuun isaaniif dhagahameeti jira. Ji'a Ramadaanaa sababeeffachuudhaan gareen lama qophaa'anii jiru. guyyaa irraa muhaadaraan garee Ansaaruddin bifa ho'aa ta'een haflaa godhachuun isaaniif dhagahameeti jira. Ji'a Ramadaanaa sababeeffachuudhaan gareen lama qophaa'aniiti jiru. Gamoo duumaddeen alaarraa harkanneen garee wal hamachuu fi wal tuffachuu guyyaa irraa eegalee abbaa isaanii booruu biratti galanii jiru. Amma oduun bal'inaan
guyyaa irraa kana muhaadaraan garee ansaaruddin dubartootaan gaggeeffamaa turte magaalaa Awwadaay keessatti magaalaa Awwadaay masgiidu salaam keessatti deemaa turte haflaa godhachuun isaanii dhaga'amee jira. Muhaadaraan kun erga jalqabamees wantoota gurguddoo hojjechuudhaan hawaasa magaalattii biratti jaalatamuu isaanii hawaasni magaalattii dubbachuun isaanii miidiyaa hedduu gabaasanii jiru. Shamarran yeroo dheeraadhaaf barnoota diinii fi duniyaarraa boodatti hafan gareen ansaaruddin cimsanii akka isaan baratan taasisuun isaanii gorsa barnootatti isaan kaasu godhuu isaanii beekamee jira. Gareen ansaaruddin sagantaa kana fakkaatu qopheessuu isaaniitiif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama jechuun barattoonni yaada isaanii ibsatanii jiru. Gareen ansaaruddin kaayyoo isaanii cimsanii fuulduratti akka deeman amiirri muhaadaraa kanaa haala gaarii ta'een akka itti dhufan dubbatanii jiru. Dhaabbanni kun hojii boonsaa isaan hojjetan keessaa akka fakkeenyaatti yeroo fudhannu rakkataa gargaaruu fi namoota dadhaboo cinaa dhaabbachuu madarasaa fi masgiida akkasuma majliisa cinaa dhaabbachuudhaan beekamtii guddoo argataniitu jiru. Akkasuma bara 2014 yeroo koreeleen majliisuu rayyaan deeggarsa jamaa ansaaruddin irra barbaadan gareen ansaaruddin birrii 150 gumaachuudhaan shoora ol'aanaa taphachuun isaanii ni yaadatama. Walumaa galattuu gareen kun waan eega jalqabamees waan khayrii jaamaa hundarraa akka duubatti hin jenne dhagayameeti jira. Gara oduu lammaffaatti wayita ceenu simannaa baatii ramadaanaa sababeeffachuudhaan gareelee lama qophaa'aniiti jiru. Garee lamaan keessaa kanneen dhaammannaa shayxaanaa galmaan gahuudhaaf kaayyoo qaban akka ja'anitti nuti kan nu barbaachisu meeshaa manaa haaromsuu, abbaa manaa rakkisuu fi qaama nyaata adda addaatiin qaama tajaajiluu qofa malee wantoonni biroo hin jiru jechuudhaan yaada isaanii xumurataniiti jiru. Akka dura bu'aan nyaataa obbo Dinnichaan dubbatanitti namoota akkanaa kana qaama furdifachuuf malee so'aba dhabuu isaaniitiif itti gaafatamummaa tokkollee hin fudhannu jechuudhaan yaada isaanii dubbataniiti jiru. Ammallee garee lamaan keessaa muslimtoonni meeshaa manaa yoo haaromsine xiyyeeffannaan teenya guddaan qalbii qulqulluu fi khayrii irraa fayyadama akka ta'e ammarraa eegallee jabaachuudha qabna jechuudhaan yaada isaanii nu biraan gahaniiti jiru. Gama oduu maddeen alaarraa arkanneen gareen wal hamachuu fi wal tuffachuu guyyaa har'aarraa eegalanii magaalaa Awwadaay keessaa ba'uudhaaf imalarra akka jiran saahibni isaanii aadde hinaaftuun sagalee gadi qabdee gungumaati jirti. Kanneen godaansa jiran akka ja'anitti godaansa keenyaaf sababaa hannuu ta'e muhaadaraa garee ansaaruddinii. Gareen kun wanni sababaa ta'aniif torbaanitti nyaata qalbii kan akka qur'aanaa fi hadiisaa waan kannaniif nuti tanaan nu balleessuu hin dandeenyu jechuudhaan iddoo muhaadaraan hin jirretti imaluudhaaf garaa muratanii waa hin loottan isaanii
waahilootan isaanii waahilootan keenya kanneen nu gaggeessuu fadhan osoo nu gaggeessuu fadhanii dhorkaman dhaatte hinaaftuudhaan nagayatti jennee akka baane isin hubachiifneeti jirra. Xumura irrattis oduu ispoortii. Aadde Shunkurtaa fi obbo Timaantiin dirree leenjii distii ja'an irratti akka wal lolan. Aadde Shunkurtaa fi obbo Timaantiin dirree leenjii distii ja'amtu irratti wal lolanii obbo Kokorsaan akkuma dirmachuu dhufatti mataa keessa isaa rukutuudhaan isaan hunda fide kafana biddeena ja'amutti maramanii qabrii garaa ja'amtutti galuun isaanii dhagayameeti jira. Oduu biyya alaa. Hantuunni 14 daawwannaadhaan hara bishaan Hindii deemee hara bishaan Hindii dhaqanii hantuunni 10 bishaanitti dhumuudhaan magaalaan Hindii gadda guddaarra jirti. Jiraattota magaalaa Hindiitiif jajjabina hawwinaa. Allahu Akbar. Oduu amma nu dhaqqabeen barattoonni waggaa guutuu muhaadaraa wajjin gad dhaabbanne addaan bahuun keenya baay'ee nu yaaddeessa jechuudhaan garaa isaanii hidhatanii qalama imimmaaniitii yaada isaanii nu biraan ga'aniiti jiru. Ergaan kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa oduun guyyaa har'aa tanaatiif qabannee isiniif dhiyaanne kan hanga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaatti. Sagantaa keenya kanneen hafanii wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.